Uummanni Oromoo erga sirni mootota warra Habashootaa jalatti erga kufee seenaa qabsoo bilisummaa isaatiif taasiseen seenaa qabsoo dheeraa qaba. Oromoon gita bittootaa fi mootota warra Habashootaa jalatti erga kufee yeroon inni humnaa fi beekumsa isaa qusatee garbummaa jala taa'ee hin jiru. Oromoon loltoota mootota warra Abisiiniyaa meeshaa ammayyaa hidhatee daangaa isaatti dhufes gootummaadhaan ofirraa lolaa turee jira. Ofirraas ittisaa tureera. Qabsoo yeroo sanaa keessattis Oromoon daangaa fi eenyummaa isaa diinarraa dhorkuuf falmiin inni abbichuutti gaggeesse Gullalleetti, Meettaatti, Wallootti, Raayyaatti, Arsiitti, Baaleetti, Calanqootti, Sidaamoo fi Booranatti gaggeesse daangaa fi bilisummaa isaa kabachiisuuf ilmaan isaa wareegeera. Haa ta'u garuu Oromoon qabsoo dheeraa booda bara 1870mootaa fi bara 1880moota booda deeggarsa meeshaa waraanaa ammayyaa Awurooppaarraa argameen mootota Habashaa Atsee Yohaannisii fi Minilikiin weeraramee garbummaa jalatti kufe. Oromoon bara sana diinota isaa jalatti harkaa kennatus malee qabsoo itti fufe. Oromoon sirna cunqursaa Minilik jalattis qabsoo hadhaa gaggeessaa tureera. Uummata Oromoo irrattis badii gurguddaan dalagamee jira. Minilikiin boodas Oromoon mooticha Haile Sillaasee jalatti lafasaa humnaa fi afaanii fi eenyummaa isaa dhabee warra abbaa lafaatiin cunqurfamee jiraachuutti fufe. Yeroo kana keessa ilmaan Oromoo hedduun cunqurfamuu saba isaanii arganis garbummaa jala taa'uu dadhabanii Oromoon bahaa Elemoo Qilxuutiin qabsoo hidhannoo eegalanii. Qonnaan bultoonni Baalees cunqursaa dadhabne jechuun fincila kaasanii. Oromoon baay'inaan giddugaleessa biyyattii jiran ammoo waldaa Maccaa fi Tuulamaa hundeessuun mirga Oromootiif qabsaa'uu eegalanii. Ilmi Oromoo hayyichi Maammoo Mazammiris waldaa kanatti dhufuudhaan uummata isaa bilisummaadhaaf dammaqsuu warra eegalan keessaa isa tokko ture. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya, qophii keenya irraatiin seenaa gooticha hayyuu ilma Oromoo Maammoo Mazammir isiniif dhiyeessina. Hanga xumura qophii keenyaattis nu waliin turaa jenna. Gootonnii fi hayyoonni Oromoo sirna abbaa lafaa Haile Sillaasee irratti mirga Oromoo gaafachaa turaniiru. Oromoo kallattii hundaan dammaqsuuf carraaqii namootaa godhan keessaas ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir isa tokkodha. Maammoo Mazammir Aanaamboo magaalaa Gudaritti bara 1929 akka dhalatan maanguddoo Leenjisaa Waldee fi barreessaa fi hayyuun seenaa obbo Taaboor Waamii kan dubbatan. Maqaan koo Leenjisaa Waldee Oshoon jedhama. Bara 1919 maskaramii bultii 21 dhaloonni koo. Waa'ee Maammoo Mazammir akkattan beeku nuti dhaloota keenyatu tokko. Nuti warra langaa qorxii jedhamna, isa warra gooban qorxii jedhama. Dhaloonni keenya nuti daada buunaa. Akaakayyuu lammaffaa gubbaatti wal geenya. Waliin dhalannees biyyi keenyas tokko. Aanaa Hamboo Gudar katamaatti dhalate. Ani baadiyyaattan dhaladhe. Nuti dhaloota kanatti wal beekna. Seenaan ajaja dhibbaa Maammoo Mazammir abbaasaa obbo Mazammir Habtee Durii fi haadhasaa addee Uumee Gurmeessaa irraa bara 1936 akka Faranjootatti keenyan akka 1929tti Oromiyaa dhiyaa Shawaa aanaa Amboo Gudaritti magaalaa Gudaritti dhalatan. Egaa seenaan ajaja dhibbaa Maammoo Mazammir kuni baay'ee guddaadha. Baay'een isaa immoo hin beekamu. Maatiin gootota kanaa akaakayyuun Maammoo Mazammir obbo Habtee Doorii irraa eegalee abbaan nafxanyootaa Minilik yeroo gara lixaa Oromiyaa Maccatti dhufe Amboo weerare akaakayyuun Maammoo Mazammir Habtee Doorii bosonatti galanii loltoota Minilikis ofirraa dhorkaa turaniiru. Sababa kanaan akaakayyuun Maammoo Habtee Doorii loltoota Minilikiin bosona keessatti qabamee booji'amee gara teessoo Minilik Aankoo barritti geeffame.
Habteen diinaan booji'ame osoo jiru achumatti ilma tokko Mazammir akka dhalchee fi maatiin isaa Amboorraa ka'anii iddoo teessoo Minilik Aankoobar deemanii Habtee fi ilma isaa Mazammir fidanii akka dhufan manguddoo Leenjisaa Waldee fi barreessaa fi hayyuun seenaa obbo Taaboor Waamii kan dubbatan. Maammoon kan Mazammir kan Habteen kan Dooriiti. Kun maqaa Sidaamaa wal faana maqaa Amaariffaa kan wal baafataniifi. Inna Minilik biyya Oromoo irra garagalu. Inna Minilik dhufee biyya Oromoo qabatu. Habtee booji'an ennaa kun hafta goorgissaa booji'aman san. Asii fuudhaniitu gara biyya Sidaamaatti dabarsan. Achitti Habtee moggaasanii firri barbaadee abbaan koo faayyuu keessa dhaqanii ilma wajjiniin ilma isaa Mazammir wajjiniin fudhatanii galan Habtee. Sanyuma isaaniitiin loltuudha. Habtee durii yeroo mootummaa Minilik abbaa gadaa turan. Jarri kun warra abbaa gadaa ture hoggaasani. Weerara Minilik hundumaa lolanii ofirraa ari'an. Baay'ee falmanii bosonatti galanii baay'ee lolan Habteen. Boodarra garuu mo'amanii booji'amanii too Aankoobarritti akka hidhamu godhani. Obbo Mazammir Habtee abbaan Maammoo erga gara biyyaatti dhufee guddatee booda aanaa tokkee kuttaa'ee Maaruuf iddoo jedhamuttis erga guddatee booda magaalaa Gudaritti ilma isaa jalqabaa Maammoo argate. Abbaan Maammoo Mazammir Habtees achumatti kuttaa'etti namaan ajjeefame. Naasuu kanaanis haati Maammoo aadde Uumee Gurmeessaas naasuudhaan du'anii. Haadhaa fi abbaa isaa malee rakkinaan kan guddate Maammoo Mazammir magaalaa Gudaritti harka obboleettii harmeessaa adaadaa isaa aadde Biqilee Gurmeessaa biratti guddate. Barnoota isaas achuma Gudaritti eegale. Maammoon yeroo daa'imummaa isaas daa'ima qalbii jabaa qabu akka ture manguddoo Leenjisaa Waldee ni dubbatu. Maammoon ennaa ijoollummaa isaatti qalxaaffaadha. Namni akkanatti qophee miti waanuma argee ijoolleedha. Namni akkanatti qophummaan qabu. Barnoota kanas hin jaalata. Fidala qeesiidhaa kana barsiisaniitu qeesiitu nama tamaarsiisa ennaa sana manni tamaariin jiru. Fidalicha lakkoofsasiisaniiru warri amaartota. Ennaa kan Maammoo kunoo manni tamaarii Bashaabbooyyee jedhan kun Gudaritti saaqame achitti barnoota isaa calqabe. Ijoollummaatti nu biraa deemee idda jabaate wattaadara keessa adda deebi'ee nu bira dhufe. Waan numti isarraa jibban kana Maammoorraa jibbuu kan jedhan homtuun jiru. Akeekni isaa akki isaa ennum dhalatu akeeka jaarsaatiin dhalate. Ijoollee qalbii qabdu, ijoollee yaada qabdu, nama umuriidhaan bubbulee caala yaanni isaa. Taate birru kan Maammoo Muzammil kan agarii tullu biyya Waaqoo guutu Abdullaa Ganamoo biyya Baaruu Tumsaa biyya namoo keelchu kan jaaba abbaa gadaa hayyureen yuusee dhageessaa Taabureen loo'ee dhageessa dargaggoon haatee dhageessa shamarran ilillee dhageessa. Maammoon guddatee barumsaaf yeroo qaqqabus mana barumsaa Baashaa Abbooyyee durii kan yeroo ammaa mana barumsaa qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaa Gudaritti kutaa tokkoffaa hanga ja'affaatti akka baratee fi Amboo akkasumas gara Finfinneetti darbuun barachaa akka turan ilmi ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir
obbo Kabbada Maammoo kan dubbatan. Kan dhalate magaalaa Gudaritti. Barumsa amma elementarii achumatti barate. Juuniyarii immoo Amboo kanarratti baratan. Haayiskuulii as hin jiru yennaa sana. Namni hin jiru isaan calqabatan barsiisummaadhaan dhaabbata barsiisummaa Harar jiru. Achitti galee Harar achi akka eebbifameen warra achi eebbifaman carraan adda addaa kennameef. Carraa barumsaa kennameefi kaan xeenaa mokonnin kaan icuu mokonnin waan akkanaa kennameef. Innaa kennamu inni warri kaan xeenaa mokonnitti nagalan inni icuu mokonnin kanatti galee eenyu jedhee riyoonni isaa natti himaniiru. Maaliif achi galta jennaan baqqaan achi hin gala malee jedhe nu didee jedhan. Achi galee achi isammoo akka fixeen ammas carraan barumsaa kennameef biyya alaattis keessattis. Innaa dhumsanaa calqabeen hordoofu ala carraa argannaan hin dhoowwatan. Achi bakka biyyuun kanatti baratta malee hin baatu jedhanii hiriyoota isaa irratti erganii isaaf yuunivarsiitii Addis Ababa yuunivarsiitii 6 kiilootti galee seeraan akka baratu eeyyamanii fi seeraan baratee egaa waa'ee dhuma qabsoo kanaa naannoo sanootuun baratu waa'ee miiccaaf tuulamaa kana keessatti inni sun hundaa'ee achitti qooda fudhatee hojjetaa waan kanarratti sirriitti socho'aa nama jaban keessa namoota tokko. Harar Militarii Akaadamii kan jedhutti darbee achitti leenjii fudhachuu calqabani. Achi keessatti qabxii olaanaadhaan xumurani. Qabxii olaanaadhaan wanna fixaniif qondaalummaadhaan eebbifamanii ta'uun eebbifamanii akkuma eebbifamanii immoo achi keessattis hojii guddaa wanna hojjetaniif carraan barumsaa dhufee biyya alaa akka deeman isaan filatamani. Egaa namni tokko tokko eenyummaa isaa achirratti agarsiisee jira. Maaliif baay'ee dubbii hin danda'a, hin taphata. Wanna hundaanuu qabxii guddaa wanna qabuu fi beekamoota barsiisonni hundumtuu isa hin beekanii turan. Boodarra ati alan deemtu jedhaniitu dhoowwan akka alan deemne carraa argame kana dhoowwatanii nama biraatii kennanii inni mufannaan hin mufatanii siif asumatti sii kennina carraadha. Yuunivarsiitii Finfinnee dhaqiitii dhaqxee achitti baratta. Seeraa jedhanii dandeettii qabuun kabajaa fi jaalala horatee achumaan Finfinnee akka dhufu ta'e. Usgeriin odoo jiruu maal isaan albeeni si baachisu. Maammoo Mazammir carraa barnoota argatee bara 1954 yuunivarsiitii Finfinnee galee barnoota seeraa digirii hordofuu eegale. Bara 1958 ammoo addee Abbabach Galataa waliin Finfinneetti bultii horate. Bara 1958 natti fakkaatan. 58 Addis Ababaa dhumatti haati koos nama baadiyyaa fira biraan dhaqxee otoo jirtu haadha koos namoonni gugurdaa jiru achuma wal fuudhanii walakkaa kanatti ani garaatti hafin naanafu warra ishii biraatti warra ishii dandiddoo jedhamu haati jedhama danduma amma bishaan iddoo jiru sana achi ammas goriitti fidee makiinaa isaatiin gaggeessee abbaanumti ko makiinaa isaatiin gaggeessee deessee akka deebituuf innaa dandeessee deebitu inni qabameera. Ishiin immoo hojiin qabdu nama baay'ees baratee miti. Booda bakka rakkoo guddaa keessa seentee. Abbabachi Galataati. Ana dandeettan dhaladhee abbaan koo Galataa Bantii jedhama. Addis Ababatti galee intala Federaalii Murudaa kan jedhamu Mulunash biratti. Mulunash Murudaa biratti hangalee fira keenya itun taa'u baaran biraas Baqqalaa Baashaa kan jedhamu warra buun'atii dhufanii mucaa kana ati tokkicha siideessi fuudhii jedhanii walitti nu fidanii warri hiriyoota isaas dhufanii makiinum isaatiin dhufanii Addis Ababaa Addis Katamaatti birichitti walumaan hundumaa dubbatanii abbaan koos achuma dhufanii Mulunash Murudaa biraa na fudhatee iteegee mana timirti beetii duuba manni isaa achitti na fudhatee galetoo wajjin hin teenyu waggaa 6 teenye mucaan kun garaatti na afee ani daageenyaan mucaan koo haadhaan qabdu nama ishii galagaluun qabdu haa galu jedhanii ani biyyattan galee
ji'uma ni dayetti inni dhufe as mana saugaa booji'a. Saugaa booji'a maammoo. Maccaannaa Tuulamaa asitti balga'ee wanti kun wanti shaalaqaa dhufan. Asgurii mana isaanii dhufanii achi indagana nagaafatee mana keenya biyya keenya makiinaan hin galu meexxii dhufee firri wayii jira. Ganzaba uffata naa ergee deebi'ee mucaan kun dhalatee sinni ijaan hin argine. Amman maalitu ji'anani dayetti matulaqaa Maammoo Mazammir olusatti qabamee jedhanii reediyoon hin dubbata. Ji'a gahee reediyoon hin dubbata. Har'a maakalaawii ta'e malee dubatti soostanyaa poolis xaabaa jedhama Goorgisii gararraa. Firri sira poolisoonni mucaa ji'a tokkoo gatee tanan bahee inni nan dhaqu innidhaa jira. Natti agarsiisanii natti dubbatee mucaas akka dhalate itti himee achumaan kanarraan isa dhiisee galee mucaan dhuguma uqqatee du'uu fi aannan malee harma koo ji'a tokko caala noone achumaan isaas nan dhabaa jedhee dhiisee dasiitumaan bahee gaafadhu egaa nuti kun addaan hafne. Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir ilma isaanii Kabbadaa Maammoo Aadde Abbabachirraa argataniin alattis ilma biraa tokko Dachaasaa Maammoo kan jedhamu yeroo ammaa Dubaay jiraatu akka qabu obbo Kabbadaan ni dubbatu. Waggaa tokko kana kan na caalu nama biraarraa Addis Ababaadhumatti na achi jiraatu kan biraa argateera. Maqaan isaa Dachaasaa Maammoo Mazammir jedhama. Dubaay jiraata. Isa kan biraa hin qabnu nuti lamuma. Walitti dhufeenya qabna akka onkoo isaan na guddisanii qanis ni ilaalu iyyuu gaafatu iyyuu Finfinneetti Addis Ababa Yuunivarsiitiin galee iyyuu achi natti himanii firri wayii jiru iyyuu isaan barbaadee argadhee nama akkana obboleessa koo jennaan nan beeka jedhanii fuudhanii nageessan wal barree baay'ee wal gaafannaa jechumatti Addis Ababaatti. Mucaan kun Gudaritti dhalate garanni bu'ee dhabneet haati garteetti fudhattee baddee dhabnee mucicha otoo dhuman iyyaafadhu mucaa hoo qaba jedhanii ta'uma ta'e mucaan isaa otoodhan jedhuuyyuu haadha isaa ennaan dhaqu manni isaanii Hawaaroo caffeeti kun osuma amma kondominiin itti ijaarame kana achitti mucaa kana arge mucaan kun ennaa kana akkana nama waggaa 10 nama waggaa 11 ta'a laata ilmi isaa achitti argeetaniin gaaf tokkoyyuu dhukkubsatee achiyyan dugda kootti baadhee mucaa kana hamma hospitaala Hambootti fidee fayyisee mana hakiimii seensifnee mana hakiimiitti fayyee deebiftee haati fudhattee galte. Qabsaan mirga ilmaan Oromoo Maammoo Mazammir hojii barsiisummaatiin leenjanii barsiisummaarraas qabxii olaanaa waan fidaniif dorgommiidhaan leenjisaa kaadhimamtoota waraana biyyattii ta'uudhaan dorgomanii galanii Maammoon ogummaa loltummaa fi beekumsa barnoota ammayyaatiin akka biyyattiittis ga'umsa guddaa horatee hojjechaa tureera. Maammoon hojii isaa haa hojjetu malee hojii isaa birattis harqoonni garummaa uummata Oromoo irratti fe'amee jiru hirriba kan isa dhoowwu ture. Maammoon akkaataa fi tooftaa uummata Oromoo ittiin sochoosuus karoorfatee bara 1956 miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaa ta'e. Waldicha keessattis hubannaa guddaa miseensota waldichaa birattis ta'e waltajjiiwwan uummanni Oromoo irratti hirmaatee argatettis uummata Oromoo dadammaqsaa tureera. Maammoo Mazammir hooggantoonni waldaa Maccaa fi Tuulamaa iccitii gabroomuu uummata Oromoo kanas ilmaan Habashootaa irratti waan dafanii dammaqaniif dursa uummata barsiisuun sochoosuun tooftaa isa jalqabaa akka ta'e hubatanii akka eegalan jiraataan magaalaa Amboo Maanguddoo Alamaayyoo Irreessoo kan dubbatan. Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir warra waldaa Maccaa fi Tuulamaa uume keessaa fi warra adda duree qabsaa ture keessaa isa tokko. Warra bara san adda duree qabame keessaa immoo isa tokko. Kan ajajaan Dhibbaa Maammoo Mazammiris ajajaa Dhibbaati. Jireenya gaarii jiraatu. Waan hundumaanuu uummata Oromoos haa ta'uu nama biyya kana keessa jiru keessaa jireenya gaarii qabu. Garuu achi keessatti maaltu mul'ata? Olaantummaa Habashootaa, olaantummaa uftultotaa. Nuti jarri kun isaan fakkaataniiti isaaniin moggaafamaniiti akka isaan fedhaniitti jiraatta malee eenyummaan kee eegamee abbaan biyyummaan kee fi haqni kee eegamee miti. Kan isaan aarsee tuffii isaan nurraa qaban
tuffii isaan Oromoo irraa qaban biyyuma keenyatti qeeduma keenyatti bara sana warri barate warri hubate warri innaa sana aangeffame keessaa ajajaan dhibbaa Maammoo Madarrimmis keessa jiru waldaa gargaarsa Maccaaf Tuulamaa jedhanii keessa kan uummata dammaqsu keessa abbaa biyyummaa isaa kaneessatti uumuu qabu waldaa kana dhaabani jarri kun jara kana maaltu kakaasee jette harqoota garbummaa jibba isaan nurraa qaban tuffi isaan dura waan beekaniif dura kan dammaqaniif attamitti uummata keenya jibbarraa gadaantummaarraa bara sana kan si dhibu xaaliyaan illee ennaa biyya kana weerare Oromoon amma kafilii 6 amma 8 akka baratu godhan jarri kun immoo gaddeessuu isaaniiti amma kafilii 4 olitti akka hin baranne godhan isaan haa calqaban malee isaan itti haa rakkatan itti haa dhuman malee bassaastotaa fi gantoota isuma har'a jiru kana isuma har'a mul'atu kana Oromoo yoomuyyuu kan rakkisu gantootuma bara xaaliyaanis ta'ee bara Minilikis ta'ee bara Haile Sillaasees bara Dargis ta'ee har'as bara Wayyaanee kana gantootuma Oromoo ganeedha kan Oromoo miidhaa jiru bara sana Oromoon akkanatti hin dammaqne Oromoon akkanatti tokko miti haa ta'u malee jarri kun Baalee keessaas Harargee keessaas namoota ija babbannatan waldaa kanatti makaniiru bara amma bara kana dhiisii bara dukkana sana keessa achi ga'uunu waan guddaadha achi aangoo sanarraa gad deebi'anii lakki aangoon kun uummata keenya keessa uummata keenya miidhana uummata keenya salphatu kana aangoo kana fedhanii bara sana qabsaa'uun ammam jarri kun of dabarsanii kennuudhaaf akka qophaa'an irraa barachuu qabna. Olaantummaan ilmaan Habashootaa gochi Minilik akaakayyuu Maammoo Haabtee Doorii irratti raawwatee fi uummata Oromoo mara ajjeesee gabroonfate kana Maammoon qabsoo akaakayyuu fi abbaan isaa godhan hubatee bilisummaa uummata Oromootiif akka ta'e hubatee innis abbaa fi haadha isaa malee guddachuun isaa qabsootti akka of kennu isa godheera jechuun Profeesar Mahammad Hassan kitaaba isaanii Oromoo Naashinaalizim and Ethiopian State jedhu keessatti barreessaniiru. Maammoon xombora qabsoo abbaa fi akaakayyuu isaa irraa fudhatee gara dhaloota itti aanutti dabarsuufis murtoo keessa hin deebine ta'uu of amansiisee qabsootti seeneera. Bara dukkanaa sana keessas seenaa Oromoo qorachuu walitti qabuu eegale. Hiriyoota isaa hubachiisuufis isa dursee baratee beeke waan ta'eef Oromoodhaaf toftaan qabsoo inni jalqabaa seenaa dhugaa uummata ofii baruurraa akka eegalu ajjechaa fi gabrummaa uummata Oromoo irra gahaa ture ifa baasuu fi of kennuudhaan kaayyeeffatee ka'e. Waldaa Maccaa fi Tuulamaatti qabsoosaa toora kan qabsiifate Maammoon yeroo gabaabaa keessattis dhiibbaa uume Oromiyaa maratti beekamtii argate. Oromoota kutaa garaagaraa jiranis walitti fiduuf gumaacha guddaa taasiseera. Sochii guddaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti taasiseenis waltajjii Maccaa fi Tuulamni qopheessu garaagaraa irratti hirmaachuun beekumsa qabuun Oromoota bal'inaan daddammaqsuu akka eegale dubbatu hayyuun seenaa Taaboor Waamii. Inni kaayyoon isaa baay'ee guddaadha. Nama kitaaba baay'ee dubbisu sooshaalistii kan jedhamu waggaa sangaa hamiidhaan dubbatama malee namni sooshaalistii ta'e baay'een isaanii hin beekamanii kitaabas baay'een argatanii garuu inni dhoksaadhaan kitaaba kanas hundumaa hin argataa tureeyyu. Gadi fageenyaan kan nama dubbisu waggaa saninni gadi fageenyaan nama dubbisu baay'ees immoo bakkee deemetoo kan barreessu hin barreessaa ture. Walaloo kanas hin barreessa Oromoo irratti. Nama baay'eedhaan walitti dhiyaatee wanna seenaa Oromoo kana hundumaa karaa dubbiseen akka kan lafa jiru mana barumsaatti kan kennamu kun sirrii akka hin taane hundumaa mormaa ture achi keessatti. Isaan bakka hundatti waldaa kana gaggeessanii isa kan baheetoo dubbatu baay'een isaa. Yuunivarsiitiidhaas wanna dhaqeef kan dhaggeeffamus isa tureeyyu. Innis dubbii baay'ee danda'a walaloos barreessee dhaqaa. Kanaaf namni hundumtuu waggaa inni ol bahe dubbachuudha waggaa ol bahe baay'ee tokko gammadanii baay'ee tokko isa kabajaan fudhatanii. Beekuma bal'aa qabaa sanirrattis nama dubbise nama sirriitti gad seenee tokko kan dubbise kitaaba dhoksaa kana hundumaa karaa garaan argataa isa barbaadee namas gaafatee namas hin qorata warra jaarsolee kanas hundumaa hin qorata wanna baay'ee wanna beekuu fi kanarratti ummata keenya baay'ee akka kakka'an kakaasurratti baay'ee nama hojjete. Maammoo Mazammir qaroodha gootallee waan lama uummata keetii waa hojjechuuf
calqaba fedha qabaachuu qabda isa illiit jedhan kana isa qabu itti aanee qaroo akka Oromoon jedhuttu qaroo hani uummataaf quuqamuu fi kan fageessanii waan ufuu danda'u isaan irra dhaabatanii ilaalan danda'anidha. Dandeettii akkasii qabu kanatti dabalanii immoo kutannoo qabu gootummaa qabu balaa jiru hin beeku jarri kun godaa calqabanii namni attamitti akka hidhamu mootummaan akka itti nama acuucuu namni mootummaatti bu'e balaan attamii akka isarra ga'u sirrumatti beeku garuu jarri kun warra kana ijaan arganiidha utuma kana ijaan arganii jireenyi keenyas badee lubbuun keenyas badee Oromoon mirgisaa haa kabajamu kaayyoon isaanii balaa jirusuma beekanii gootummaadhaan qaroominaan itti seenan. Maammoo Mazammir tokkoffaa juudoollee sirriitti nama danda'u fardaanillee juudoo militarii sanallee nama badhaasa addaa fudhatu waa'een Oromoo nama irriba isa dhoobu uummata hamma kana ga'u baannee akkamittiin namaa gadii taana jedhee nama xiiqiidhaan hojjetu ture. Kanaaf immoo akkuma Hayilemaariyaam Gammadaa fa'aa Alamuun fa'aa kaayyeffatan uummata kana barsiifnee seenaa biyya isaallee seenaa biyya alaallee seenaa amma jallatee jiru kana sobee taratiin barreeffamu kana soba akka ta'e dhugaan maal amma akka ta'e attamitti Oromoon akka cabe hunda barsiisuu qabna jedhee nama halkanii guyyaa hojjetudha. Kan hordofamaa ture kan security'n guyyaaf ganama mana isaanii warra achi dhaqe hundumaa tawachaa kan ture macaaftuu lama kan sodaatanis namnis baay'eedha bakka hundaa akkuma jirutti ka'anii Baaleen Arsiin Harar Asiin amma Illuu Abbaa Booraa Jimma Wallagga kun Shawaan akkuma jirutti buqqa'ee dhufe aduu mahabara jedhamsun bakkee dhabanii baay'ee rakkachaa turan. Kun hundumtuu namni dhaga'ee tokko tokko irratti wanna dabarsee kunis edaa jiraayee kan jedhu san caafii ga'ee ture maaliif hunduu rakkoo guddaa keessa jiraa yoggaasan fiyudaal yoggaasan kan gaggeessanii yeroo Haayile Sillaasee wanna akkanaa wanna ta'eef warri abbaa lafaa kun xiqqoodha isaantu mootummaa deeggara malee jarri kun baay'ee jalaa ka'anii turu hiyyeechi baay'atee ture warri lafa hin qabne baay'ee turanii kanaaf aarri guddaa ture rakkoon baay'ee ture hanummataa kanaaf bakka hundaa'u buqqa'ee ka'ee achitti kana dhaga'u nama mana yaalaa dhaqeetoo deebi'ee jechaadha kana dhaga'anii gammadanii deebi'anii isaanis beekumsa isaanii rakkoo isaanii gadi baasanii dudubbachaa turani kanarratti babal'ate macaaftuu lama beekan kan jennamu warra barate keechaa warra barate akkanatti warri yuunivarsiitii hojjetan uggaasan maqaan guddaadha achi dhufee deebi'ee aadaa Oromoo kan seenaa Oromoo kan irratti namni leellisu edaa kan barate sinjiraayii kan jedhamu suni Maammoo Mazammir irratti kan hundaa'e saniin duras Hayilemaariyaam Gammadaa Obbo Alamuu Qixxeessaa baay'eedha kan hojjetan isaan kan Alamuu Qixxeessaa fi kan isaan wajjin jiran jarri kun hundumtuu warruma karaa wattaaddaraatiin dhufanidha. Ajaja dhibbaa Maammoo Mazammir karaa wattaaddaraa isaa dhaquu malee nama yuunivarsiitiidha uggaasan irra jiraa kan beekamuun nama yuunivarsiitiidha dhufe nama beekadha kana jechuudhaan wanna inni dubbatamu hundumtuu hin dhaga'ama wanna namni yaadu sanis hundumaa walaluudhaan dhaqee tuqaa kan kakaasa aadaa qaban sanis immoo guddaa akka ta'e agarsiisa walaluu irratti gadi ba'eetu agarsiisa kana hunda wanna godhuuf baay'ee jaalatamaa ture sagantaan isaa. Maammoon gaa wanni inni isa dhaqqabe wanna jaalatamuuf tokko maalinni wixxinee qaba seenaa Oromoo barreessaa ture seenaa Oromoo wanda barreessaa turee fi nagaa eegdota mootummaadha mootummichaa baay'ee hordofaa turan isa kanaaf ummata qindeessuu fi hogganoota irratti nama dandeettii fi kenna addaa baay'ee dandeettii qaba kanaaf nama baay'ee baratee fi kitaabota gadi fageenyan nama dubbiseedha kana godhuun isaa warra Baalee keessatti immoo uggaasanii warra aksa ka'ee ture warri Baalee uggaasan mootummaadhaan lolaa ture lola kanas waraqaadhaan jara kana jalaan dubbisuudhaan xalayaadhaan wal qunnamtii macaatu lama wajjin akka godhanis hundumaa aangodhe tokko isaanii kana waan ta'eef egaa warri
nagaa eegdota mootummichaa hordofaa wanna turaniif kanas bira ga'anii nama jiru keessa isa hordofuu calqaban. Akaakayyuun isaanii akkanatti du'an. Aadaa biyyaa gadi lakkisu hin gabbaru jedhaniiti kan du'an gobarriitti. Inni rakkateeti kan barate rakkateeti. Maammuun Gu'ee rakkateeti. Gudariitti xinnoo barate achi amba fira kan barsiise malee abbaa faati kan jedhu. Fira barsiisa. Asii dhufanii tafarii makonnin dhaqee haa baratu malee sammuu isaa keessa kan jiru waa'ee miidhamama Oromooti. Kan irratti gahe, kan abbaa irratti gahe, kan akaakayyuutti irratti gahe. Kun hundumtuu sammuu isaa keessa jira. Kanaaf gahe. Kamammo muzammil kana garii tullu biyya waaqoo guutu Abdullaa Ganamo biyya baaruu tumsaa biyya namoo keelchu kan jaalabbaa gadaa hayyureen yuusee dhageessaa baabureen loo'ee dhageessaa. Dargaggoon haakee dhageessoo shamarran ililbee dhageessoo. Maammoo Mazammir qabsoo waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti shoora guddaa qaba ture jedhu manguddoo Leenjisaa Waldee tokkummaa Oromootiifis arshii dheeraa waliinis akka deemanii fi bulchaan arshii yeroo sanaa bakka bu'aan Haile Sillaasee Fitaawaraarii Saayiluu Difaayee walgahii Maccaa fi Tuulamni dheeraatti gaggeessu akka gufachiisan dubbatu maanguddoon Oromoo obbo Leenjisaan. Maccaa fi Tuulama marra daajaa keessatti innaa Taaddasaan liqamanbarii ta'u inni Hayilamaariyaam Gammadaa waannaa tsaafiidha. Inni kun isaaf shuumiidha maammoon. Uummata Oromootii qabsaa'uudhaare kunnoo gizee tokko walgahii harusii asallaatti nu waamanii dheeraa kan jedhani nitti nu waamaniitu achitti Federaarii Saayiluu Difaayee kan jedhan mokonnon Abtawaldiitu xaqlaa ministeeriidha. Isaanitti tsaafeet waan biraatiin deemanii mafanqila mangistiidhaaf adeemu. Haile Sillaasee galabbatuudhaaf adeemu. Ilaa achitti asiinatu ari'ate. Omaanuun ari'anne hin soba riiportii sobaa tsaafa. Harsiitti nu jala tsaafee akka walgahiin isaanii akkan tasaa akkaane bittimsaa jedhee itti tsaafa. Maammoon fan makiinaa biraatiin dhaqanan kan makiinaa zoogaa boojiyaatiin dhaqe. Dheeraadhaan. Achitti maabarichatti obbaa nutti jedhanii qawween hin hafne nutti hin tokkofne malee maal abbaa keessan asii gootu. Mucuk godhanii nu arrabsanii baddanii jedhanii achumaan maabarri keenya suni farrase. Maali maammoon akkuma nammasiin jedhe namni qalxaaffaan namni akkanatti du'a keenya yaa Oromoo maganii keessanii yoo dhumtan dhumaa malee wal faana fixanii isin hin qulleessanii hammum taftan qabsoo kanan irraanfatina silaasuma nu fixuuma dhumna hammi haftan qarmiin namaa qarmiin Oromoo akkan irraanfanne maammoon akkan irraanfanne jedhe gaafsana nuti silaas qurxii keenya barree irraa dhumna jedhe egaa hin bubbulle iyyuu inja manfaqiyyuu geeraa laata qabanii hidhan hidhaniitu maayikalaayuudhumatti hidhan kabbaad wanjalanyaa marmaraatti. Qaroo Oromoo nama Oromoodhaaf ta'u Oromoo caalaa diina Oromootu beeka. Mootummoonni dhufanii darban hundumtuu goota Oromoo qaroo Oromoo kan sila borumtaa Oromoo jabeessu
abashoota dura beeka. Maaliif humna tikaa qabu, guddina Oromoo kanarraa yaaddoo qabu. Kanaaf utuu ati hin beekin si beeku isaan sirriitti keessa kee. Kana maaliifan jechuu barbaade? Dura onkoloolessa 1959 Maammoo Mazammiriin hin qabanii, Tasfaayee Dagaagaa fa'aa hin qabanii hidhan. Kun xiqimtii 10. Waldaa kana balleessuuf, cufuuf, hooggantoota kana hidhuuf akka qophaa'an sirnatti beekama. Xiqimtii 23, onkoloolessa 23 immoo Haile Sillaaseen guyyaa inni itti mootii ta'eedha. Ayyaana sana ayyaaneffata ture. Achirratti boombii darbachuudhaaf qophaa'an jedhanii bultii 10 keessatti maammoon fa'aa hidhamanii bultii 10 keessatti immoo Taaddasee fa'aa, Alamuu Qixxeessaa fa'aa hundumaa haranii hidhaatti naqan. Kanaaf jarri kun waldaa kana cufuudhaaf, tokkummaa Oromoo balleessuudhaaf akka isaan itti yaadanii hojjetan warra kaan caalaa kan isaan irratti xiyyeeffatan eenyu irratti? Taaddasee fi Maammoo Mazammirii irratti. Maammoo Mazammirii yeroo sana tokkoffaa maarkizimii beeka ture, macaafa Maa'oo Seetuun hin qorata ture. Lammaffaa aadaa Oromoo, seenaa Oromoo sirriitti qoratee barreessa guddaa qaba ture. Kana jarri salalanii bira ga'aniiru. Akka inni manaa qabu. Haasaa keenya keessa anuu akka barreeffama barreessu kan na godhe kan inni isa jalaa gubate na aarseef. Maammoo Mazammirii jalaa gubatee inni fannifamuu isaatu wanta inni kaayeffametu awwaalame isa wajjiniin. Guutuun awwaalamuu baatus waa'een seenaa Oromoo inni irratti baay'ee hojjete hin gubanii isallee hin fannisanii hunduma isaa balleessani. Kana xiiqi keessa na seensisee akkan aadaa fi seenaa Oromoo qoradhee hammuma xinnoo ishee waan hin beeku maqaa seenaa Oromoo jedhee barreessee akka lafa kaa'u kan xiiqi itti na seensise tokko kana. Maammoo Mazammir qaroodha, goota, militarii akaadaamiidha. Barreesseera wanna kana hunda barreessaa jira. Namichi kun oolee bulee macaatu nama keessatti ol deemee gara hooggansaatti yoo seene dhagaamni isa dabalaa deeme barreeffamni isaa kun yoo gadi ba'e uummata Oromoo kana dafee nu irratti dammaqsa. Kanaaf namichi kun ajjeefamuu qaba, barreeffamni isaa gubachuu qaba jedhaniiti adamsanii sababa fanjii irra dhoosanii namicha kana wanni itti murteessanii 59 qabaniit waggaa 3 keessatti fannisanii namichani. Karchallee itti fannisanii 62 fannisanii. Karchallee bakka Alambaqqaan jedhamu keessatti fannisanii. Muka inni irratti fannifame sibiila 3 namni 3 wal faana fannifama. Anillee akkuma akka carraatti haa fudhannu waggaa 1.8 Alambaqqaa sana keessatti hidhameera baruma yaadii kana keessa. Karchallee bakka amma Afrikaan diinatii irratti ijaare. Dallaa sana keessa muka hadiida 3tu jira walii irra keessaa walitti hidhamaadha. Achirratti wanneen akkatti golboon kan namni 3 wal faana itti fannifamu jira. Achi jalatti achuma jala taa'etanu wanni kana waa barreessaa ture seenaa kana hundumaa isa ilaala. Geriin odoo jiru maal isaan albeeni si baachisu saffiraa hin obsanii jechi yaadagaa nama teechisu. Uummanni Oromoos waltajjii Arsii dheeraatti haasawaa Maammoo Mazammirii fi Jeneraal Taaddasaa Birruu taasisaniin Oromoon carraa mari'achuu argatee qabsoo itti fufuuf barrisuun yeroo itti waadaan galamee turedha. Waltajjii dheeraatti gaggeeffame kanarrattis ajajaan dhibbaa Maammoo Mazammir Oromoon sirna nafxanyaatiin cunqurfamee sirna gita bittootaa abbaa lafaatiin gargar qoodame malee Oromoon tokko akka ta'e ergaa jajjaboo waltajjii sanarratti uummata keessa kaa'ee darbeera. Maammoo Mazammir yeroo baay'ee Jeneraal Taaddasaa Birruu irraa adda hin ba'u ture. Haasawaa isaatiin hayyuu ta'uu isaatiinis ija jabeessaa fi ogummaa loltummaa qabuun ilmaan habashootaa baay'ee sodaachisee ture. Ijoollee Oromoo yeroo sana baratan keessaas Maammoon ijoollee Oromoo gara fuulduraatti fuudhee akka deemu Haile Sillaasee fi jala deemtonni isaa waan beekaniif qaroo Oromoo ilma Oromoo kana ajjeesuun kaayyoo habashootaa kaayyoo nafxanyootaa ture. Obbo Kabbadaa Maammoo ilmi ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir cimina abbaa isaa yoo ibsu quuqama guddaa saba isaatiif akka qabu nama barate waan ta'eefis seenaa bara kamiyyuu Haile Sillaaseen Oromoota irratti raawwate jala bu'ee waan bareef akka ajjeesan dubbata. Abbaan koo innaan argu cimina guddaa qabaayyuu barumsaanis baay'ee
sammuu cimaa kan qabu IQ gaarii qaba. Waan tokko irratti naan argu maaliifi siyaasa keessattis namoota siyaasa baay'ee barsiisaa ture akkanumas diraamaadhuma afaan Oromoo yeroo calqabaaf isatti barreessee afaan Oromootiin dhiyeessee agarsiise. Waa'ee seenaa Oromoo sin barreessaa iyyuu namoonni hiriyoonni isaa natti himaniiru tokkoyyuu kan isatti cimse du'a isaa kan jedhanii seenaa akkuma amma seenaadhuma amma dabalamee jiru uummanni Oromoon amma qooqaaddoo jedhamu kana buqqaanii bakka akkanuma bittinnaanii kadhattuu iyyuu ta'anii waa'ee seenaa isaanii baay'ee barreessaa jedhan isa fa'i harkatti kan qabame. Ija kana baay'eetti cimsan ija kana barreessuus seenaas barreessuu diraamaas kanan barreessaa akkuma beektan immoo miilitarii keessattis baay'ee ogummaa guddaa qaba. Icuma kunnoota illee isin barsiisaa iyyuu maaliif eenyu egaa qabuuf achumatti hambisaniiti in barsiisa. Ija kana bakka beekumsi isaa karaa hundumaa beekumsa qaba cimaadha. Akkanumattis ciminum isaati immoo sajjeessise amma maaliif yeroo sana egaa namoota meecaaf tuulamaa guguddoo jiran keessaa kan ajjeefame abbaa koo qofaadha. Keessa amma jeneraal Taaddasee Birruu fi Maammoo Mazammir irratti durii kan murtaa'e jeneraal Taaddasee Birruuf isa idmiiftaan geeddaranii fi abbaan koo garuu du'uu qaba jedhan. Inni namanni illee jedhan ministeeronni innaa sana jiran inni du'u malee namannu jedhaniit iddoo ajjeesanitti taa'anii ajjeesanii jedhan ministeeronni argamaniiti akkan dhaga'etti maakalawitti kan fannisanii taa'anii ajjeesisan jedhan. Ija kana beekumsi isaa guddaa eegaa ta'eef sodaa warruma orma ta'anii irrattis sodaa guddaa fideera. Haati warraa ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir aadde Abbabachi Galataas yeroo abbaan warraa isaanii to'annaa jala oole jedhame gara mana jireenya isaanii yoo deeman manni isaanii caccabee meeshaan tokkoyyuu osoo manatti nafne mootummaan akka guursise dubbatu. Waggaa jaha wajjin geenye rafi biyya sin taa'u nalarii sin dhaqaa iddoo biraas kun iddoo mokonnoota itti baratan kan achitti illa lammaan madaa hin dhaqa. Hin dhaqa teegee manan timirti beetii duuba dhaabatti makeenan isaa boon jala teegaa fi manni keenya gaa achuma wajjin hin nuurree achuma yangalee miini mana guutuudha. Gaafa inni qabame jedhanii umtuu wanti tokkoyyuu mana hin jiru makiinas manas waan tokkittiin ennaan dhaqumtuu hin jiru an deebi'een galee kanarramtuu santa kasaatalee dakalchalleetti darbee gaafii jammarre ka. Inni egaa dilibsaa fide malee baay'ee namaa ta'a. Waa'ee Oromoo ammamitti amma namaa gaditti dhiitamnee bullaa. Biyyi sotoodhuma keenya ta'u attamitti dhiitamnee namaa gadi taana attamitti abaaramna maa abaaramna. Tamaarii sin tamaarsi jedhee timirtiis na galcheerayyuu egaa garaatti baadhatanan deeme malee tamaarii jedhee na tamaarsisa. Namni tamaarii ofiin oolchuu tamaarii jedhees timirtii na galchee. Isa sotoon tamaariin fedhii mucaan kun garaatti na afee mucaa koo naa tamaarsisi namni timirtii hin qabne jiruu hin qabu adaraa. Galee nan galaa. Mucaa kana timirtii irraan kutee tamaarsisi akka of danda'u godhii jedha. Mucaa kana adaraa tabasaaca'ee akka waan taanee guddisii naan jedhees mana gorsa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya cunqursaa sirna of tuultataa fi habashootaa uummata Oromoo fi saboota biroo ragaa ture kan xinxaale Maammoo Mazammir bara dukkanaa sana keessa tooftaa qabsoo barreeffama afaan Oromootiin qopheessuun seenaa dhokataa ifa taasisuudhaan qabsaa'uun bu'a qabeessa akka ta'ee fi akka tooftaa qabsootti lafa kaawwatee ka'e. Saate birru kamammo muzammil kana gari tullu
biyya waaqoo guutuu abdullaa ganamo biyya baaruu tumsaa biyya namoo keelchu kan jaarraa abbaa gadaa hayyureen yuusee dhageessaa baabureen loo'ee dhageessa dargaggoon haatee dhageessaa shamarran ilillee dhageessa.